nama tokko qofa laallatu yookaan ummata amantii tokko qofa laallatu namooma laallata nama hunda laallata namooma waan nuti haasaa jiru kan ummata keenya immoo walitti hidhaadha kanaaf meerri mubaarak hin jiru wamuti abaaboon moo darbataa jira lakkoofsa tokko tuqin baad lakkoofsa tokko tuqee nuufeen rabbiin ala maal Ahmad Wallaga. نعم أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبلو. إسانوتي إسنغافنة إسنراتي كان مدة وان كان في ركو وان كان في فرماتا وان كان إسانوتي إسنغافنة إسنرا أرجع نجنو إسن ترى رفينو قافته نوتي إسنغافتشو. قافتما أنا متي كأنك إتشجلوسي وأنا أرجع سترجع يعني نجني. An mana ta'a inna garabbiitiin birriyaan maartanii as ergaa jirtan seefee isin laala akka mucichamna jedhu. Hubadheera. Mata dureen isin kaastani mata duree dhimma barnootaatiin kan wal qabatudha. Yoom keessaa baana barannee keessaa ilaa barnoota qofaa miti beek barnoota qofaa miti kan keessaa baanuun yaadanii keessaa baana beek hundatu barateedhaa hojii qabaamaa hundatu barateedhaa hojii argatee jiraamaa. Hundatuyyuu barateedhaaf immoo maaliif akka barate beekee mubaarak taajuu jedha. Hundatuyyuu immoo jedhama ta'eef hojjetaa meeqaatama jaraa qabu kan qubaan farraman kan qubaan mallatteessan qubaan mallatteessu waa tokko hojjetaa waan jedhamu qaban. Hojjetaa waan jedhamu qubaan farramu hojjetaa meeqaatama jaraa qabu itti lalane nuyyuu. Gara qabeenyaatti jechuudha horuun hin danda'ama barti yaannani garuu amma bara amala wal modeela badaa jirra ijoolleen modeela banneef gaalli imaama tola namni imaamatti hidhatee salaata imaamatti yeroo hidhattee salaattu akka imaamni ta'e taata nama imaama nuu ta'ee jirutu yeroo ammaa kana keessa biyya arabaa dhaquudha yoo inni imaama nuu ta'ee jiraate jechuudha isatti dhallee jechuudha kan nuti biyya keessaa yaa'aa jirtu ijoolleen durbaa imaama qabdi kan walitti hidhattee yaa'aa jirtu. Yeroo ammaa kana keessa yuunivarsiitii waggaa 27 dura mana barnootaa keessa deemnee kitaaba bitaa fi turre ijoollee keenya. 4 kiiloo Kotobee keessatti magaalaa Finfinnee jechuu kooti. Akka jirri hadhaa waan kana waan nuti salaadhaa haasaa jirru gaafa sana haasaa nu jenneeti warra waa dhandhame jenneeti. Innumti nuyyuu immoo yuunivarsiitichumti kaarikulamiin akkaataa mana barumsaa suni akkaataa qotee bulaa keenyaatti ilaalcha hamaa bareedduun qabu. Kaarikulamiin Itoophiyaa keessaa ilaalcha bareedduun qabu. Maaliif jennaan waan waggaa 50 dura faranjiin ni tolfatteeni har'a jire akkasiin ni tolfatteetti jiraataa jirra. Inni BA qonnaa barate madaabaraa faranjiinaa ajajuuf akka inni gadi dubbadhe sana madaabaraa faranjii akkatti faranjiin qottee yuuriyaa fi daappii kan bilgeetitti naqanu nu ajaja achi taa'e madaabaraa tokko oomishachuun manni keenya hin beeku jechuudha. Inumaayyuu amma salphinaa sanyiin keenyayyuu sanyiyyuu hadhaa faranjiin nu fida. Sanyiyyuu hadhaa faranjiin nu fida. Hin qabnu jechuudha. Gaafa jarri sanyii kanaa hin erguu jedhee akkam akka ta'uu deemnu barataan keenya dubbatu isii kana barattoonni warri barataa jirtanu ani qaallummaa naa barataa jiran ta'ee waan ta'e hin beeku tarii qaalluu eega waayimtuu ta'uuf immoo akka obbo Zalaalam jedhanu amma gaalaa ijoollee warra barateetu silaa moodeela nuu ta'anii ijoolleen jara laalaan deemtu silaa utuu silaa namni barate moodeela ta'e jara irratti waan gaarii agarte hin deemtu maaliif akka isaa ta'uuf barata namni biyya keenya keessatti durii namni burnaa boordii ta'uu qofittiidhaaf barnoota barata. Maaliif naannoon keenya naannoo bunaati namni nu salaxanaadha yookaanis immoo nama muuxannoo qabu nama agartee hogeessa beekaadha jennee fudhannu bunnaa boordiidhaa fi barsiisaa naannoo keenyaati. Maaliif jenna nama biraan hin arganneedhaaf keessatti nama afaan Oromoo dubbatu hin arganneedhaaf akkas taane amma innumti baratamaa jiru kun immoo manni barnootaa haayiskuuliin dhuunfaa farankaadhaan akka nama shunkurtii bituutti barnoota akka nama qullubbii bituutti akka nama qamadii bituutti safarannee bitanna fiiziksii meeqaan gurgurta jechuu qofannuuf
kitaaba meeqaan nuti lafa gabaati high school jedhamanii bakkeeni keessoon isaa supermarketii biyya keenya keessatti supermarketii dubbiin kun siigaleera miti ish amma rakkoon kun rimaada nuusaati beeke waan tokko lamaa miti fageenya waan silaa babbaan akaakayyuun yaadaa dhufanu reef jalqabna jechuudha silaa babbaatu yaadee ilmatti kenne ilmi immoo yaadee ilmootti kenna silaa Sigaleemti ofuma keenyaaf reef jalqabna laa ofuma keenyaaf iyyuu reefas dhufnaa miti garuu barnoota kana iyyuu bar waggaa 78 dabarfanne isiin iyyuu Maammadii fi Fayyisaan oliin galanu bar yoo jara ta'e malee oliin galu isiin iyyuu waa meeqa ta'e kan nuti kaasuudhaaf kaasuun taane hundisa ammaani inni mti qotee bulaan utuma waa hojjetate amma miidhaa isaati moo faayidaa isaa caala ijoolleen durba biyya Arabaa dhayxee mana abbaatti ijaaruun siin mala mee faayidaa isaati moo miidhaa isaa caala mee mucaa Ahmad dubbadhu mee mucaa baaleetti dabarsina ayyee galatooma ulfaadhaa ani jazakumullah khairan akkuma ni dura isin jedheeni yoo danda'ame ustaaz Raayyaa wanni naa godha moodiitera nama tokkoof kennaa nuti mana kun anarra kaa qoy nanga chaasaa kennutu ustaaz anarra tuqaati ustaaz bakka kee moodiitera nama tokkoof yoo dhaatanii narra tuqaa kaati sana booda moodiitera waan jedhu wayitis ni ba waan hedduu filannoo simni baan keessaa narra kaa ijoollee isiniin gaggalcha kanarratti namoota yaada bilchaataa qabanu isin gaaffii maqaa nama baasaa onnoo sirriitu qe'een jinnaani wanni godha maaloo kenni mee maal jedha moodiitera qo'ata ka namni simbira yoo jiraate ijoollonni yoo simbira jiraatani isaan siniif asirreessanii maaliif assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jala gadi buuna salaam baga seente qoy mubee kasara kenni jaala maal jetta Ahmad maal qofatte maal kasarre uzeefana waa miti waan ijoolleen jettu kana kottu naa sirreessiidhi miskiina yaa rabbi galatooma ulfaadhaa ani dhugaa dubbachuuf an akka dhuunfaa kiyyetti isiniin gaafadheen beekumsa isinirraa argachuu fedha garuu erga jedhina jettanii eeyyama keessanii waan ta'eef waama gabaabduun jedha jalqabaa rabbiinuu iqraadha kan rabbiin jedha waan barnoota akkuma isinuu iqraa bismi rabbika alladhi maqaa rabbii jabaa diinii dhuma islaamaa amantii beekumsaan gad dhaabbate jabaa min kalama kaaliqaa filtaa qabaa namni seeneen maysuu tika rabbii qabaa jettan mitiire islaamummaan iqraadha achii ka'ee as ga'e as isinitti deebina kaasettii keessan salgaffaaf 8ffaa keessa ta'e hin beeku kottu waan ijoolleen jedhan kana kottu sirreessime darasa ustaaz dhaggeeffadhaa tanima darasa kottu asuma godhe darasa innum jagalchu uzeefaadhumti bira taa'ee galchu nama nu barbaadu bakka kalas ayyee amma saa yeroo gadi bu'aadha qulqullinni barnootaa ofuma baranne ishee ispeeshaalii kan mana barnootaa mootummaa keessatti baratamu hedduu gadi bu'aadha akkuma isin kaastan sanaa jechuudha akka kaleessa darasootaa fi saayinsii walitti firoomsitanii darasoonni baratanii har'a yeroo isin manzuumaa sana baastanii ustaaz Xaalibuu Ridallaanii yuunivarsiitii waan jiran natti hin fakkaatu yeroo isin sana baastan akka hubannoo kiyyaatti har'a kun isa sana baratanii kan saayinsiis kan hunda walitti qabatanii jiru amma kan isin irratti nu hojjechuu qabdan umrii keessa gabaabduu kana keessatti qulqullinni barnootaa kuma isinettanii rakkooti jira ispeeshaalii kan mootummaa keessatti wanta kanarratti dalagamuu qaba erga muslimoota barnootatti araarsitanii musliimoonni barnootatti araaramanii darasoonni itti araaramanii gidduudha dhaabbatanii jaarsa taatanii kanarratti nu hojjedhaan isin jedha yaanni kiyya kana qulqullina barnootaa waan dhabneef qulqullinni barnootaa waan dhimeef biyya namaatti dhufnee gabra taanee nama dalagnee dubartoonni biyyuma namaattu bari hojjetaa taate akkuma biyya kanaatti kabajamtee hojjechuu dandeessa. Ayyeeton Isaaq eenyunni lakke mucaanana eenyunni Abbaa Jifaar ati ijoollee biyya keessaa baate miidhaasii moo dararaasii moo nafciisii waan gaarii isin argatte moo waan isin dhabde irra caala. Allah isin fuulduratti dubbachuun ulfaatullee akkuma Ustaaz Ahmad jedhe waan kana isinirraa dhageenyaayyuu ture garuu anis ma achiin jiru kaan anas hin jira bar
kanumaa fi miidhaa faayidaa isaa amma arginerraa isinitti himna duraan dursa baga mana keessanitti walitti qabamne yaada akkasiitiin yeroo tokko yoo walitti nu qabdanus nutti tola. An akka kootti miidhamne irrallee fayyadamne irrallee nan jedha gabaabsee yoon himu miidhaan isaa akkuma jirutti ta'ee faayidaa isaa muraasa hangan yaada dhurraa hangan quba qaburraan tuqaa tokkoffaa ani bakkin itti dhaladhe baadiyyaa fagoo dhuma lafa sigimoodhamtu tokko dhuma irra ittiin dhaladhe jechuudhaan gaafa an daa'ima sana qorqorroon hin jiru qorqorroo kana gaafan arguu akka waan tasa hin jirre wayittiin ilaala jechuudha. Garuu booda kana eega ijoolleen biyyaa baatee qorqorrumti sun akka jijjiiramaatti dubbataa jira. Namni gariin qorqorroo kee jedhetti wal arrabsa wayiti miti anaaf immoo qorqorrichi jijjiirama waan ta'eef eega ijoolleen biyyaa baatee eega biyyaa yaane ammoo dandeenyu qorqorroo lookii 50-40 maatii keenyatti ijaarreetu waan dur gaafa daa'imummaa wallaalummaa keenyarraan kan ka'e akka waan addaatti ilaalaa jirru amma ofumaaf rabbii waliin maatii keenyaaf goonee qabna kun jijjiirama nan jedha yeroo tokko immoo misooma biyyaa keessatti faayidaa amma alaamee faayidaa kanatti gargarnaa baas miidhaan amma dhiirri waan dararamu qabu waa tokko illee hin ta'u miidhaa dararaan jiru amma ijoolleen dhiiraa maal taati waa tokko illee amma feete turtus innaa dhufte gaaf tokko abbaa manaati barra rakkoon hin jiru ijoollee keenya kanatiyyuu ilmaan keenya kanatiyyuu haadhummaan jiraa yeroon isaa gabaabaadha sa'aatii sila haadhummaa ta'anu fuulli jaraa kun sa'aatiin fuulli jaraa haadha manaa ta'u jarri biyyaa yaa'an gaafa jarri achi deebi'an immoo ofiif waadha fakkaatu namni haadha manummaadha amma an hin beeku kaasamuu kanaafi ho'aa horannee jennaa jedhani horiin abbaa manaa hin bitu yoo bites immoo abbaa manaatii miti inni abbaa laa wayii bita malee mee mucattii durba haasa'ii mucattii amma seente hanaan haasa'ii maal jette isii gubbaa jirtu Jarara dhageenya koy miidhaamoo dararaamoo miidhaamoo bu'aa isaatirra guddaadha haasa'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi akkuma isin dubbataa jirtanii miidhaa isaa qofatu caala. Miidhaa maal fa'a? Waan himu keessaa. Miyuutii godhatteetti ustaaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz akkam jirtu fayyaa keessanii? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ana lapheen na dhaataa jira. Isinuma arguu kootiif danda'ee dubbataa jira erga siyaasaa nan haasaa jara Mubaarakii wajjiniin hiriyaadha namni na beekaa. Isaaq Zeenu ishee. Bagan isin argadhe baay'een isin jaalladha. Wallahi baay'een isin jaalladha. Nama moodelii godhadhe deemu isinii fi daawwitee tokko beektuu laataan Ameerikaan jira amma isa wajjiniin hin jiraayyuu. Isin lamman kana giseen arge gowwaan ta'a. Gowwaa beektuu calam jedheetuman bakka dhaggeeffachuudhaan alatti dinqisiifachuudhaan alatti waan tokko danda'een dubbadhunna baay'een isin jaalladha. Dhimma isin kaaftanii jirtanu kanarratti an biyya baqaan ture. Umrii koo keessatti akka biyyaan baa jedhe nama yaada hin beekne nama barumsaaf barumsa qofatti amanuun ture ani. Yuunivarsiitii Jimmaan baradhan ture. Ituun achi baradhu haalli siyaasaa waliin nu dhahee jennaan karuma miilaatiin 14 tokko fayyaa miilaa fi konkolaataadhaan deemee Itoophiyaa irraa ka'ee Suudaanii dhufee Suudaanii irraa ka'ee Ijiptiin dhaqee jara Mubaarakiin bara jechuudha. Karaa kana keessatti nama hireen tolte qofatu achi qaqqaba. Isa ba'u qofitti beekama malee inni achi ga'u nama muraasa. Nama biyya hambaa kana keessa jiru qixxeen isaa karaa akka qixxee isaa qofadha kan qaqqabe. Amma jaarsotiini amma masrii jiranu jaris achirraa kaanii sichi moo jireenya jiraachuudhaaf biyya baran jira qofi miti. Isan isinitti maafani kaa gizeen Ijiptiin sa'aatiin du'a nuyyuu achitti dhumeera. Waggaa 5 achi yoom kaanee biyya UN nu fuute jennaan biyya faranjii deemne yaaddaana yoom biyyatti gallaa osoo hin taane yoom nu umuriin keenya meeqa akka ta'e hin beeku umuriin keenya sani dhume qofa argina.
achi kaanee namni hireen tolteef tolte gaa keessaa ba'a. Inni kaan kara baaraatiin Liibiyaadhaan dhumatee inni hafee inni dhumatee gara Liibiyaatiin deema. Keessatti haalli amma achi keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechuudha. Dhimma barnootaatiin immoo yuunivarsiitii baradhee dhufee tanas Ameerikaa gaafa dhufu kutaa 0 KG beektu miti. Asii keejiidhaa kan barataa jira sababni isaa barnoonni nuti achitti barannu qulqullina waan hin qabneef wanti hundi isaa isaan asii doktora jedha hellu jedha abbaan gaaf tokko yeroon biyya salata Pennsylvania yeroon naqu lafa taraa kuqaallichi immoo doktora innaan kabajaama jarri kaan fa'aa baarmeetaa ofirraa fuudhanii kan hidhanii dubbisu gad jedhanii fa'aa dubbisu asitti nama beeku Pennsylvaniyaatti yeroon naqu lafa taraa kuqaallichi gaa hojiidha. Ammo isaan tokko immoo ilkaan fardaa isaanii rigu baadiyyaadhumatti galanii asu. Egaa ani nin jedhe amma maal taane sitti fakkaata? Gaarummaa asitti amma yooti nagaadhaan akkatti jiraachuu hin dandeenye nu godhu biyya keenya keessatti akkatti nagaadhaan biyyaa wajjin jiraachuu hin dandeenye kan godhesi biyyatti baqannee sanaa quba qabaadhu. Sammuu irratti nu taphatti baay'ee yaa. Asitti yennaa teenye qodaan keenya waldhaa. Nuyin kun waggaa 50-60 dura tolfamne kaaneeti. Nama hadha ilmaan jaraa ergatan hadha nu jalatti tolfataa jiru jechuudha maanaansaa. Akaadamiin jaraaf qophaa'uudha malee ofii keenya waa tokko oomishnee abbaa faabirikaa taane itti ba'u miti akaadamiin kaarikulamiin biyya keenya keessa jiru. Afirkumti akka jiru ni jechuudha. Ilaamee gaadiidha. Gaadii saa ilmaadhaa tolfamu saa gaadii nama beeku beeka. Gaadiidha malee isa ilmamnuuni malee qotee bulaan keenya. Qabeenyaan qabne kanaaniyyi bilgeetirraa sanyii bita sa'aatii kana keessa. Barnoonni keenya morma baasa malee inni nu bittaadhaa isa yuuga baadha inni ta'ee fudhannee saaxinii bazambiliitti bitannee gala. Barnoonni jiru biyya kana suuqii jira suuqii jira biyya keenya suuqii shunkurtii jira. Anammaan qubee xiqqoosii waan jedhu. Waa tokko ittiin hin qabu beekila inni nuyyuu. Akkamitti akkati elaammaa mana barnootaa tokko innaatti dhette ijoollee potentiaalii feete yoon isiin qabaate gaafii gaafatuun maal ta'uu barbaadde jedhanii gaafii yeroo jarri gaafatanii moodela wayiitti himti nama haakima mana keessaa nama tajaajilu mana haakimii keessatti agartee ijoolleen kittibaatii waraannataa guddatte waan ta'eef nama waraanuu sana hawwiteeti haakima woon falligaallee wennaa siin jettee kaate haakimichi suni bari marfee siriinjii biyya keenya keessatti faabirikaa isaan qabnu bar yoo jiraates wooma xiqqoo wayii jirti. Marfee siriinjii kan Taayilaandii fi kan maan asiifachii waa jedhee kana jara kana jiraata malee amma biyya kana yaaduun eessaa jalqabeetii yooti jette gaa haasaan keenya walitti makaadha guddaadhaan dura kan hin barbaade jalqaba ijoolleen durbaa biyya keessaa baatee ala jirtu kun miidhamtuudha moo fayyadamtuudha jedheetan hin barbaade mu'aazii kan jedhamu eenyuun uffata diimaa uffata kun dubbadhume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dua fi tokkummaa galchaa yoo dandeessanii. Maal godhu beektu akkaataa galchaa kana? Gaara laa bakka gaara nama 4,500 jedhu sana nuti qabadhaa. Abaaboo darbataa bakka nama 4,500 laa qoyaa. Bakka nama 4,500 sana yoo tuttanii shanaffaarra jira tokkummaanii. Luluan gaduma tuttanii luluan kuda tokko farratti gaduma tuttanii hin baay'at gootu. Rama achi tuqeenna tokkummaa argeera maal godhu? Hin baay'at gootu. ol galchite Qabannaan hin baay'at godhaa. Follow back naan jedhe Hin baay'at laa gara namoo hin baay'at jira. Invite kan jiru jira meme. Luluan yookaan tokkummaa tuqiitii. Invite. Lamela kan. Invite na wad. Museba. Invite ko ni. Tokkummaa kun warra abaaboo darbataa kana. Argeera tokkummaa argeera sitti argeera bar. Innu kan rabbiin alhamdulillah. Ma top mal gote kan. Ad gudura. Ani Isaan wanta siya Gasteer gadhu siya galchan lulua ergi gasti ergi nuuf kenne rabbiin ala maannu asaa jirru miidhaan ijoollee durbaa baay'eedha moo yaada xiqqoo qabaachira baay'eedha moo faayidaa siitu gaariidha moo eenyuun amma seentee ishee mee mucaan
Anwar Shamsu. Muazzaz Sanju. Si kana jadi mimi. Akan buat tinggi dah masa dana ta. Eishi. Faedah le angkat ko faedah le ka badira fi angkat ko faedah ka ba. Eishi diraf eishi jole durbati ho. Jo le durbati fi darara masa bayi tan jeda. Eishi darara sabbaye da karafu mal limal. Malliga achuma tak kadabin ko jugo chura. Yum ke sat. Yom keessa baana amma ijoolleen kun sa'aatii kamiin haadha manaa taati sa'aatii kamiin haadha taati amma hojjettu babbaasiiti beektaa abbaatti mana jijjiirtee waa goggootee waan argi gootee gaslatu jireenyi kun utuu achitti akka barbaade ta'ee sila namni biyyaan ba'u. utuu miti furmaataa isa himeme maaltu akkamitti galchina beeki galaa wanni kun daangaan qabu amantiin qabu namootuma keenya hundaafaa sa'a jirra quba qaban sirriidha hunduma tokko kana keessa jira sanaafuu furmaanni isaa bakka rabbuu waan karachuudhaan jedhaga Ani jalqabarraa tuqeera kan keenya bira darbamu kan gaala jalatti oolaa jalatti illee miidhamaa jiru numa jira dargaggeessis hin dallane dheetan jalqaba keenyarraa eegalee yoo gara shamaraatti deebine furmaanni isaa gabaabumatti akkuma jalqaba Ustaaz Ahmad jedhe ijoolleen sichi nu boodaan dhufan yoo jiraatani hin jiraatu inshallah barachuudha sammuun barate uf jijjiira biyya ofii keessatti biyyaa ba'us kabajaan biyyaa ba'a kabajaan hojjeta isa biyya jirtu godhaan samaal qabdaaf isa biyya jirtu mudaa kaatee karaara jirtuuf isee biyya jirtuun bakka quufaa jirta gara beelaatti na deemin hin jedhaan gabaabaadha qilleensichuu nyaata dhugaa rabbii maatii ofii waliin ba'anii galuunuu nyaata tokko quufa keessa jirta beela'uun jedhin hin beelaa ta'an jedhaan ani gabaabumatti kanuma. Ifteen deemini ayyee tolee galatoom. Musa Mubaarak Musa maa dubbadhu. Nama gargaartee du'aa godhe jedhaan hambee gadi waa hin godhu. Gargaari kamaa inni rakkoo maali qaba maaliif sii godhama maali? Gargaaruu namni waa gargaaruu bare gadi hin taa'u bare. Dirqama. Maaliif miti gammachuu barbaadda miti namni gammachuu barbaadda nama gargaara. Laala amma namni gammachuu bari hin bitatta bitachuu dandeessa gammachuu yoo deessaa beektee bu'aan bitatu barbaadde gammachuun fooqii miti gammachuun bakka biraa ga'uu miti bar gammachuun nama tokko gammadu ijaan ilaaluu caalaa gammachuun hin jiru nama gammadu wayiin nu bira teesse dhayxee ija keetti nagarte amma akka gammadu nama gammachiisee beeku qofa beeka. Bagaarii qabna. Nagaara bitiin galtee raftaa galtee raftaa. Walaa qalbii nagaara qabna. Jechuun uumama gadi hin taa'u namni akkanaa gargaari jechuun nama hundaan laafuu beeki namni akkanaa kun nama hundaan laafu nama gariidhaaf laafa akkuma dubbachuun nama hundaan laafnetti akkuma walaloo barreessuun nama hundaan laafnetti ammoo namni tokko azaanii godha salaanni nama hundattuu waajiba. Azaanii moo nama tokko baasa azaaniin kan nama tokkooti moodela ta'uudhaaf akkasii mee waa'ee dubartootaarraa waa xiqqoo jedha. Abbaa Jifaar bitattee ijoolleen ol galchaa. Dheeraa barakadhaan hambuu nagaan tura Ustaaz. Ayyee ulfaadhu ayyee salaamu alaikum. Ayyee waalaikum salaam. Maal jette Mubaarak? Waa'ee dubartootaarraa miidhaa jalaa faayidaa jalaa isin jettan. Miidhaa fi bu'aa dararaa jira maali bu'aan jira maali ni kasaaraan jira maali ni. Dubartii biyya jara yeroon siin jedhu ani keessa jiraati keessa jirta biraa duroomuu hin dandeessu rakkoon si rakkoo keeti. Eeyyeen. Dubartootaa fi bu'aan tokko hin jiru hin jedhaan. Irra caalaan kasaaraadha. Kisaaraadha. Eeshee. Biyya baanii heeruma dhabanii heeruma yeroo ofitti dabarsanii akkuma si jedhu dubbataniitu maal itti dabaluu
yani sanuma yaadachiisoo ta'e malee gara hundaan dhaamtanii kisaaraa malee bu'aa hin qabu. Ofiisiitiitu dhaabbata utummoo baatee dalagattee ustaas gara biyyaatti immoo waan dalagattee fudhattee galtee ofii dhaabbata tolfattee jettee gaariidha. Qabdu asitti jalaa asiifachi inni isinitti ergatte suni bari inni isinitti ergatte suni bakka itti ergatan miti waraabessatti foon fe'uudha. Irra caalaan immoo namni gaariin jira laa darbee darbee. Namni tokko tokko kan ijoolleedhaa yaadus immoo hin jiraata darbee darbee jedhee asitti inni ittiin bashannana hojiidhaan hin hojjetu. Raas maalii godhate hojiidhaan hin jalqabu inni asitti. Gaafa sana kan saragaa. Akkasi dubbiin. Eeshee. Waa'ee dubartoota kana gabaabumatti haadhaaf abbaa bowwaa keessa jiranu ol harkisuudhaa jedhanii utuu dhaabbata ofii hin tolfatiin ol harkisuu jedhanii allayyaatti namaa jiru wajjiniin. Rakkina biyya duniyaa kanaa hin dhumu. Haadha keenya baafanna abbaa keenya baafanna jedhanii ofii sitti dabalamaa jiru. Fakkeenya kanaa birrii asii qabanu guutuu maatiitti erganii gaafa hoggaa tokko miidiyaa irratti gargaarsaa irra finne ciisan jechuudha. Qalbiin maatiin cabaa. Jarri kaleessa borii kooti jedhanii waa lafan kaanne asirratti fidamanii gargaaramaa jiru. Maayini kun maatii wajjin allayyaatti. Maatii rakkina keessaa baasuu hin danda'u. Kan rakkina keessaa nama baasu rabbi ofiis qilee seenanii dhumaa jiru. Dubartoonni warri ba'anii haga ta'e walitti qabatanii gara biyyaatti takkattu agalanu warri biyyaa ustaaz yeroo inni riippoortii nan deddeebi'an riippoortii keessatti yeroo deddeebi'u ijoollee durbaa bobbocootiyyu caammaa taakkoo guguddaa kana itti kaa'amee nama guddaa fakkeeffamtee biyyaa ba'aa jirti. Kana duruu dhaabadha. Isaan immoo riippoortii yoo galtanii argitan bakkee simmintoo sanarra ciciisu waan ijji koo arge dhaabadhee viidiyoo waraabuu jennaan silaa achii fuudhamaan. Silii galee wanni kun isin humna itti qabdu rabbii gaditti dhaabachuu qaba. Ijoolleen bubbucuun kun wallaalamee miti tuma beekamuuti.